akkaataa itti gaaffilee kitaaba irraa qaraanee barreeffamaan gaafachuu jirru itti dalannu isinitti haa agarsiisu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Nageenyi rabbii fi jaalallisaa isinirra haa jiraatu. Salaamtaan daganne jecha bifa salphaadha. Wanni biraa wanni guddaan hin jiru. Isinitti haa agarsiisu duuka bu'aa hordofaa isiniin jedha. Dura irratti ni seentanii egaa isin ammallee as fidaasiin as tuqattani as tuqattan jechuudha. Isinii asiniin fidu isiniini gaaffii dhumarraa kaha jechuudha. Fakkeenyaaf gaaffilee jiran kana jechuudha. Amma gaaffilee jiran kana gaaffii akkasii yeroo liinkii isaa garee irratti isiniif maxxanfamu akka isinitti gaaffii daladdan jechuudha. Gaaffii barataan egaa yoo gaaffiin hin jirre barnoonni barnootaa miti jechuudha. Yoo exaamiin hin jirre teestiin hin jirre barnoonni barnootaa miti. Kanaafuu let's go amma waliin haa ilaallu inshallah. Kun gaaffii amma fakkeenyaaf gaaffii liinkii akkuma kanatti maxxansa jechuudha. Liinkii yeroo maxxansu akkasitti maxxansa. Fakkeenyaaf maal jedha arkaanni utubaaleen imaanaa meeqaa jedha. Utubaaleen imaanaa meeqaa jedha. Egaa dura ajaja dubbisuu qaba namni tokko osoo gaaffii hin dalagini. Arkaanni yookaan utubaaleen imaanaa meeqaa jedha. Gaaffiin armaan gadii deebisi. Liinkii deebisaan ni ta'a jettee yaadduu gadi tuquun dura maqaa kee lakkoofsa piroofaayilii kee kaawwachuu jirtu kee galchii jedha. Asumatti filattanii deemtan dura jechuudha. Gaaffiin fakkeenyaaf arkaanni imaanaa utubaan isaa meeqa jedha. A 5 jedha. Baan 4 jedha. Caan 9 jedha. Daan 6 jedha. Kanaafuu deebisaa kataa jettan nammallee tuqtaniitii akkasii deebiftan jechuudha. Hayyee kamiin tun nama ka 6 jala jiru kana cunna jechuudha. Arkaanni imaanaa 6 miire ka 6 jala jiru kana cunnaa jechuudha. Haaya amma akkasittiin nuu baasa jechuudha. Laalama maqaa kee barreessii nuun jedha. Maqaa kee barreessii isheen maqaa kiyyaan barreeffadhame. Haaya maqaa kiyya haa barreessu. Lakkoofsa piroofaayilii kee barreessii jedhe. Hayyee lakkoofsa piroofaayilii keessanii galchitan sin anzim jedheetuma lakkoofsa kana haa galchu. Hayyee lakkoofsa piroofaayilii keessanii galchitan barataa keenya haa ta'u ammallee kanan galchi kuni. Hayyee ati barataa yookaan barattuu markaza nuurul yaqiin onlaayin quraan akaadaamii irraati. Eeyyen jettaniin kaa'ise warri markaza nuurul yaqiin warra biraa yoo ta'e immoo noo jettaniin kaa'miti. Haa jettaniini. Haya, kontinuusin jedha itti fufta jechuudha. Kuni waa fidee jechuudha amma kunoo filattan jechuudha laalama. Inni sin filattan mallattoo bulee kana qabaa jechuudha. Mallattoo bulee kana qabaa. Kaan duwwaa jira jechuudha amma. Addaatee ta'a kaanii sadii nafuu jirtanii jaha filannee jahan sun akkasitti isiniif dhufaa filattan jechuudha bakka amma filattan. Gaaffii filattan jechuudha. Kana booda kan sin barbaachisu hin jiru. Jijjiiruu dandeessan garuu yeroo tokko erga filattanii. Maali akkasiin jijjiir online irra waan ta'eef yeroo qormaataa jechuudha. Kanaadha. Amma fakkeenyaaf osoo inni jijjiira jedhee maallaan jedha hin danda'amu naan jedha. You cannot change your right naan jedha jechuu jira. Jijjiiruu dandeessu naan jechuu jira jechuudha. Akkasii egaa bakka isiniin gallatti gaafadha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.